Ashamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamuuf jaalatamuu hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu viidiyoo irraa keessatti akkaataa background suuraa keenyaa itti jijjiiruu dandeenyu isinitti agarsiisa. Suuraa iddoo garagaraatti kaatanii background isaa jijjiiruu yeroo barbaadan appii BGReam kan jedhu kana fayyadamtanii haala kamiin background garagaraa akka jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf suuraa kana jijjiiree isinitti agarsiisa. Background isaa akkuma argitan suuraan kun karaa irratti kaa'ame duuba isaa background isaa haala kamiin appii BGReam jedhu san fayyadamne haala kamiin akka jijjiiruu dandeenyu isinitti agarsiisa. Appicha kana argachuudhaaf Play Store keessan seentu. Play Store keessan irra seentan booda iddoo searchii kana irratti BGReam jettanii barreessitan. Haala kanaa yeroo itti barreessitan appicha haala kanaan isiniif baasaa. Isin install ni godhattu. An jalqaba irratti buufadhee waan jiruuf open godhee gara keessaa seenaa. Haala kanaan fuula kanatti isin geessaa. Yoo barbaadan viidiyoo, yoo barbaadan suuraa kunoo filannoo lama isiniif kennee jira. An amma suuraa jijjiiree isinitti agarsiisa. Background photo jijjiiree isinitti agarsiisa. Photo kan jedhu kana irratti click ni goona. Videos yoo ta'e video irratti click ni gootu. An amma photo irratti isinitti agarsiisa. Photo irratti click ni gootu. Achi booda haala kanatti optionii lama isiniif baasa. Gallery keessa click ni gootu. Gallery irraa qaba waan ta'eef achi booda suuricha kana suuraa kana irratti click ni godha. Achi booda haala kanaan load godhe percentii hanga 100 lakkaa'e beeksisni akkanatti yoo irra isin jalaa dhufe skip ni gootu. Skip irraa gootu. Suuraa isiniif fida. Halluu garagaraa kunoo jala kanatti isiniif baasee jira. Kan barbaadan irra jechuudha. Halluu garagaraas jala ni qaba. Yoo barbaadan immoo image kan jedhu kana irratti click yoo isin gootan image garagaraa isiniif baasa jechuudha. Amma halluma kana irratti jijjiiree isinitti agarsiisa. Kunoo akkuma argaa jirtan suuraa reefu isinitti agarsiise kanaan haala kanaan background garagaraa haala kanaan halluu garagaraa as jala jiru kana fayyadamtanii jijjiiruu ni dandeessan isiniin jedha. Sticker illee yoo barbaadan kun as ni jira. Stickerii garagaraa fayyadamuu ni dandeessanii. Background bareedaa eega filattan booda continue kan jedhu kun as ni jira. Continue ni gootu. Achi booda haala kanaan percentii hanga 100 lakkaa'e haala kanaan background isaa jijjiiree isiniif kaa'aa jechuudha. Achi booda download kan jedhu kana irratti click ni godhattu. Download kan jedhu kana irratti click yeroo isin godhattan save isiniif godha jechuudha. Suuraa background jijjiirtan kana save isiniif godha jechuudha gara gallery keessanii. Amma save godhaa jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni irraa isiniif qabadee dhufe kanumaa hanga barnoota kutaatti aanuun walitti deebinutti warra bulaa.